kutaa 11ffaa keemistirii keessatti yeroo darbe waa'ee theories of bonding waan jedhu wajjin ilaallee turre. Isa keessaatii valence shell electron pair repulsion theory akkasumas valence bond theory ilaallee turre. Valence bond theory keessatti immoo waa'ee hybridization ilaallee turre. Har'a immoo waa'ee molecular orbital theory ilaalla. Molecular orbital theory keessatti atomoonni yeroo walitti dabalaman overlap qofa ta'u miti. Orbitaalii haaraa uumu malee. Orbitaalii haaraan uumamu kun molecular orbital theory jedhama. Valence bond theory keessatti bonding orbitalii tokko qofatu uumama. Molecular orbital theory keessatti garuu bonding orbitalii lamatu uumama. Isaanis bonding orbitalii fi anti bonding orbital jedhamu. Orbital lamaan reactantii walitti daballee kan argannu bonding orbital jedhama. Orbitalii lamaan reactantii walirraa hir'isnee kan argannu anti bonding molecular orbital jedhama. Energiin bonding molecular orbitalii xiqqaa yoo ta'u kan anti bonding molecular orbitalii garuu guddaadha. Akkasuma odeeffannoowwan molecular orbital irraa argachuu dandeenyu inni kan biraan waa'ee magnetic property sanaati. Magnetic property keessatti waa'ee paramagneticii fi diamagneticii argachuu dandeenya. Orbitalii tokko keessatti hundi isaanii spin pair yoo ta'e yookiin immoo orbitiin hundi isaa guuttateera yoo ta'e yookiin pair ta'eera yoo ta'e diamagneticidha jennaan. Orbitaliin hin guuttanne yoo jiraate garuu paramagneticidha jennaan. Waa'ee kana kan argannu molecular orbital theory keessatti. Yeroo baay'ee valence bond theory molecular orbital theory irraa baay'ee salphata. Sababiin isaa haala salphaadhaan waa'ee bondii sana nutti ibsuu danda'an ta'e, fakkeenyaaf waa'ee hybridization, shape waan akka kanaa achirraa salphaatti argachuu waan dandeenyuuf valence bond theory molecular orbital theory irraa hubachuuf baay'ee salphaadha.